Hashamaa harka fuunee daawwattoota furdiftoota biiftuu gadaa goobanaa akkasuma yuutuubii isheerraa bakka jirtanitti nagaan koo qilleensarra balali'ee isin haa ga'u jecha har'a yaadota miidiyaarra deddeemaa jiru irratti akkasuma waa'ee obbo Baqqalee Garbaa irratti ilaalchisee yaada koo xinnoosee isiniif cobsuu barbaada. Hundi keessan dubbattaniittu walirraa fuutaniittu gareen qeexaniittu gareen deeggartaniittu animmoo ilaalcha mataa kiyyaa waan natti fakkaaterraa isinii qooduu barbaada. Sababiin an Facebook irraa bade akkuma beekamu Ramadaana kana warrootni kan Ramadaana imaanii faadhatu ijoollee imaanillee hin qabaanne warra imaanii qabnu qalbii isaanii ofitti cabsuu iddoon barbaannee fi miidiyaa kanarraa xinnoosee of qusataa jirra jechuudha. Warrooti tokko tokko anyway yaada keessan akkuma isiniif ta'etti isa keessan galu yeroo koon gubuun barbaadu innis akkuma hafutti yeroo biraa walitti deebina. Wanta tokkon isiniin jechuu barbaada. Obbo Baqqalee Garbaa warrootni qeexxanis ta'e warrootni deeggartan Baqqalee Garbaa bara wayyaanee keessa namoota hojii gaarii qabu, waan gaarii qabu, wayyaanee jala hin fiinne goota bara sana nu dhalteedha. Nama cimaa, nama sabboonaa, nama beekamaadha. Nama Oromoodhaafis ifaajee lubbuu isaa dabarsee maatii isaa gatee rakkoo meeqa keessa nu dabarses nama kabajaaf waan hunda qabuu fi dhangama kooti akkasuma Oromoo biraayis qaba jedhee yaada. Egaa kun gochaa inni godhe gaarii inni dalage ta'ee engaddaa bara wayyaanee sana nu wayya bara kanarra jedhanii dubbatanii sun absolutely dogongoraa. Bara wayyaanee hidhaaf gidiraan hin jiru jedhanii an interview obbo Baqqalee irraa dhaggeeffadheera. Afaan Oromootiin nu cinatti gaafa saarree bana wayyoo jedhanii gaafa bu'aan dhaggeeffataa ciisnaa maqaa Oromoo girgiddaa irratti barreeffamee jira. Akka yerootti manni hidhaa mana Oromooti yeroo jedhanii interview obbo Baqqalee irraa dhaggeeffadhe afaan isaaniirraa. Egaa siyaasaan adda adda ta'uun waanuma jiru ta'ee wal mormuu wal qeequu waan jiru ta'ee dhugaa jiru garuu wal jalaa dhossuun burkan keenyas kan keessanis ifaajeen keessan hin dhokataa laata isa jedhu irratti yaada akkan kennu na godhe. Baqqalaa Garbaa gaafa wal qixxeedha jedhanii akkuma beekamu akteriin hin du'u hin reebamu hin miidhamuu dhabuu dandeessu isin mana hidhaa sana keessatti. Garuu ijoollonni isin jalaa deemanii boollatti dhumanii rakkoo meeqa keessa galanii har'allee biyyoota garaagaraa keessaa kan isin quba hin qabne ijoolleen hiyyeessaa gidiramanii haadhi tokkittii qabdullee dhabdee bara sana keessa kan qaamni irraa citee kan miilli irraa citee meeqatu hedduutu jira. Ifaajee ijoollee keenyaa sanaa gara kanatti hin turre yoo jettanii akka kiyyatti gabaabamatti dogongoraa. So kun gaarii natti hin fakkaatu. Gabaabamatti dogongora kun ani qeequmsa baay'ee keessa lixu dogongora. Abiyyi mormuu mirga qabdu oppoziit paartiidha. Waan hin dandeenye bakka isaa dadhabina isaa fidanii uummataaf ibsitanii caaltanii argamuudhaaf gochuu waan jirudha. Garuu wanta ifaaf bilisa bakkee keessa jiru namichi kun gadiyyuu hin teenye waggaa 2 hin teenye torchii waggaa 27 nurra ture waggaa 2 namichi kun isa dhufe uummata qarame uummata kee uummata diduu bare uummata noo jedhee didee mirga isaa falmataa jiru keessa dhufe yeroo sana afaan luugamamee uummanni akkan dubbanne xis jedhee an kana yoo jedhee waa dubbatee mana hidhaa isaatti gala. Amma moo waggaa 2 inni dhufe kanattuu nu warra silayyoo of qopheessee uummanni Oromoo didee nama kamiifuu ajajamuu didee ofii isaatiin of bulchuu barbaaduudha. Abiyyiin eessatti argee akkasa sana immoo akka mootummaa sanaa torchii gochuu danda'a. Yoo Abiyyiin kana caalaa nu godhaa jira jennee yaadne Oromoomti jira jennee yoo lafa of kaa'uu dhiisaa jirra jechuudha yaadaan akka kootti. I think siyaasa Oromoo kun asii gadi badaa jira jechuudha akkan ilaalutti siyaasa Oromoo gadi badaa jira. Kanarraatu of eegganne abaloon xinneessaa of xinneessuun gaarii miti. Ifaajeen uummanni Oromoo didee inni kaan bosonatti galee inni kaan karaa barbaadeen isin gara keessaniin qabsaa jirtan kuni ifaajeen keessan baduudhaaf deema yoo baay'ee akka nu godhaa jirattanii nuyyuu silayyuu hin jiru jechuudha gabaabamatti roongiidha jedhee yaadaan. Kan biraa immoo haala amma siyaasa keenya siyaasa Oromoo keessa deemaa jiru haala amma irratti deemaa jiru baay'ee waan jibbisiisaadha. Fakkeenyaaf
Abiyyi irrattis Jawaar fa'aa irrattis dhaabbilee siyaasaa kamirrattuu gaafan taa'ee ilaalu badaa jirra wal furannee badaa jirra. Maaliif yoo jettanii abaluu wajjin deemee laga nu baasaa abaluun diinni diina kootii maaloo kootii isa jedhanii fakkeenyaaf gaafuma Oromoon nama wajjiniin dhaabbadha jedhee inni tokko Tigraay jala fiigee inni tokko siyaasii jala fiigee inni tokko immoo asiin dhaaba Sumaaleen ijaara Ugaadeniin ijaara rakkatu annan aara. Oromoon miliyoona 40 walumaa gala Itoophiyaa sana keessaa walakkaa caalaa nama ta'udha. 40 50 60 yoo ta'e nama turra deebi'ee lakkoofne maleessa. Oromoon nama jala deemee milkaa'ee waggaa 40 50 60 kana keessatti ispiraansii akkamittiin argachuu dhabdanii nama jala deemuudhaaf yaalii gootu. Fakkeenyaaf amma yeroo warri Tigraay dhaqanii Tigraay wajjin dhaabbannee gargaarsa goonee akka godhan hundumti amala Oromoo beeku. Oromoon dadhabina isaa Oromoo namni kamuu Oromoo beeka. Eessatti akkasiin dadhabina qabdan iddoo beekanii fi hanga gooliin isaanii galuu ka'utti dadhabina keessaniin goota koo isiniin jechaa dhufu. Gaafa gooliin galuu gashu lafa dadhabina keessanitti isinitti bu'aniitu goolii isinitti gashu. Maal Daawud Ibsaa fa'aa qabsaa'uu dadhabaniiti, Leencoo Lataa fa'aa dadhabaniiti, Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa kun qabsaa'uu dadhabaniiti. Waan tokkotu rakkoo jiinetik waan jedhu rakkoo Oromoo tokko jira. Dadhabina inni qabu. Dadhabina ajaa'iba waan qoricha illee hin qabne waan namni sirreessuu illee hin dandeenye Oromoo ta'uudhaaf Oromummaadhumaaf rakkoo guddaa tokko qaba. Rakkoo guddaa isaa sana sirreessee deebi'uudhaaf immoo ganaa yeroo nu fudhata. Namni kamuu sabni bicuun miliyooniin tokko nutti fayyadamuu dandeessinu miliyoonii 40. Sababiin isaa rakkoo uumamarraa qabnu. Of tilmaamuuf qorachuu hin dandeenye Oromoon malee rakkoo ajaa'ibaa tokko qabna. Waan barbaanne hojjennee humnaanis dandeettiinis waan alleenis xinnooma seetiin xuushnu godhanii to'aanu godhanii lafa nu buusanii. Nurkaa fudhatanii goolii nutti gashaniisu. Deebinee morannee isa kana wajjin immoo ijaaramnee dhufu. So ani Oromoo warra opposite party otoo hin taane Abiyyee dabalatee Abiyyi uummata isaatuu qabatee siyaasiin isaan barbaachisu. Wanti inni siyaasii jala deemuuf hin jiru. Wanti inni deemee siyaasii irraa baratus hin jiru. Mootummaa diktaateera waggaa 40 taa'u dhaqee isarraa waa baradhee waa fayyadamee uummata of fayyada of jijjiira jedhee waa yaade ani hin beeku. Isinis warri Tigraay jala fiiddanii warra Tigraay bira dhaqxanii interviyuu isaanii irra guuttanii miidiyaa Tigrootaa irra guuttanii ani waan isin isaan irraa argattan annaan galu. Sabuma kamii jala saba kamii wajjinuu walii galuun barbaachisaadha. Garuu saba kam jala gortanii saba kana wajjin laga ceenattanii yaaduun keessaan dadhabina keessaa sadhumaati. Yoo isinii danda'ame uummanni Oromoo dhaabbadhaa of gaafadhaati. Arsiidhaan, Wallaggaadhaan, Shawwaadhaan, Booranaadhaan, Harariin wal qooduu dhiisaati. Wal tuffachuu dhiisaati inni hin baranne inni akkasii inni gosaan deema inni akkasii isa gola keessatti taasoftanii wal tuffattan san dhiisaati. Wal qabadhaati. Itoophiyaa kana ijaaruu mitiiti addunyaa ijaaruu dandeessu. Garuu amma haallamma itti deemaa jirtan eessa tokko eenyu wajjin illee yoo deemte inni Jimmaa inni Shawwaa wal malee namni tokko si laga ce'uuf si dabalatee si afuufee yemarqa si afuufuun si liqimsuuf laga ce'uuf malee siif bu'aa tokko buusuudhaaf miti. Kanaafuu uummanni Oromoo hunduu taa'ee kee irratti yaaduu qaba. Taa'ee kee irratti yaaduu qaba. Irratti yaaduun dirqama sirratti ta'a. Har'a garuu wanti keenya taaxiboo ciqaa itti warra maara. 1991 yeroo abaawoon mooraatti galee na yaadadha. Namoota 5 warra mootummaa giddu galeessaa jedhanii namni 3 siyaasii fadhate Eeltiraadha. Namoonni tokko gara Amaaraa namoonni tokko gara Maalii akka ta'e hin beeku. Kan akka wanti ni dhaabbatee akka booyyee caakkaatti isin dhiibe bara sana eenyu akka ta'e isin numa beektu. Kan biraa yeroo siyaasiin
Daawud Ibsaan faan Eeltiraa keessa turanii warri eenyuun gimbootii warreedhanii dhufanii utuu ji'a meeqan ta'in hojii eegalan biyya isaanii keessa deddeemanii. Kan Oromoo garuu akka nama booyyeetisuu waggaa meeqa callumadhanii kaa'an. Karaa falanii mibalanii akka inni qabsoosaa geggeessuu wanti godhamee jiru. So jara akkasii duukaa deemneetu laga ceenaa. Jara akkasii ofitti fidaa biizinesii keessanii biyya keessan guddisuudhaaf siyaasiinis Tigireenis biyya isaatii hunda isaanii ofitti fidaa. Garuu wajjin laga ceenaa nu gargaaranii wal gargaarree seennu abadan Oromoo namni gargaaru jiru. Oromoo walii isaatiin malee wal gargaaru malee namni biraa dhufee isa gargaaree guyyaa tokko yoo laga ceesise wal eeggadha waggaa 100 isinisuma jirtu. Isa kana fuutanii akka dubartoota warra mana bunaa keessaa hojjetu kunis dhufee itti fayyadamee darbaa dhaqee bultii isaa ijaarratee fuudhee mana godhata. Inni kunis bareedduu koo jennuu godhee itti fayyadamee darbaa. Inni kunis bultii isaa ijaarratee ijoollee godhatee argamu. Isheen garuu hojiin ishee boris iftaan duubaas achuma jirti. Oromoon sana ta'uu isaati. Yoo ka'ee abaloo wajjin hojjennate. Wal ijaaraa kan darbeerra walii darbaa kan badeerra walii dhiisaa. Wal jala arrabsoodhaan wal funaanuu wal jala deemtanii baluu ga'eettanii screenshot wal gootanii miidiyaatti wal dhiyeessuun screenshot lafa inni godhaati wal gorsaa lafa akkasitti akkas godha miidiyaadhaaf laayikiif koomentii warri waa ongulaallattan lafa rakkoo malee lafa gaarii hojjetanii dubbattan warri waa koomentii qeeqnettanii lafa rakkoo malee lafa gaarii himtan warri mormitan lafa rakkoo malee lafa gaarii argitan maaliif kana qofaatti bobbaatu. Walirratti bobba'uu dhiisaati waliif bobbaa wal juukaa dhaabbadha. Abiyyillaatti illee deebi'itii of gaafadhu. Sababallaa kana qabadhu. Sababallaa kana goomtee Afrikaan baasee. Sababallaa kana dhiifama gaafadhu. Sababallaa kanaan sii dhiife warra Facebook irraan ilaalin. Sababallaan kun gara laafessa. Sababallaa kana of hirkatti hin baasina. Sababallaan kun sammuudhaan yoo dadhabe yoo harkaa aamileen cabe lamuu ol deebistanii ijaaruu dadhabduuti. Walii galaamee warri waan fuuldura deemtaniitu bora achi dhannattanii wal eeddan isin wal duukaa dhaabbadha akka kuwaasii wal harkaa fuudhaati walii wajjin hojjedha. Isin gaa Oromiyaan wal nyaachuu irratti walirratti duuluu irratti Itiyoophiyuma kana keessatti isin bakka guddaa qabaattanii ijaaruu dandeessu. Yoo ati abaluun akka gochaa jirattee eenyutti himta atoochiin jirtu. Nuti nisi abdanneechi si kaanee atoochiin jirtu ati iyyuu dhuftee Facebook irratti nutti himta. Eenyutti himatu wanni kun haamileen isaa cabee bormaala ta'u. So yaa sababallaana yaa Oromoo dhaggeeffadhu dhaabbadhu. Nama tokko gareen ilaalanii haqa laaliitii deeggariitii fuulduratti tarkaanfadhu yaa uummata Oromooti immoo. Gara fuulduraatti tarkaanfadhu. Uummanni kun yoo utuu ofii jedhee waliigalee tokko ta'ee dhaabbatee wal jalaa adeemu. Yoo waliin taane immoo ilmaan keenya gabbarii waggaadhaan. Namni hoogganaa hin qabne akka mana utubaa hin qabneeti. Waggaadhaan jetti. Manni utubaa hin qabne hin dhaabbatu. Namni hoogganaa hin qabne jiraachuu hin danda'u. Hoogganaa Oromoo hin qabnu nuti. Hoogganuuf samaraatu malee hooggansa Oromoo hin qabnu. Hooggansa Oromoo isa beezii ta'e dudduuba ta'e kan kwaa dhagahamu sagaleen kwaa beekamu an fuulduratti mul'atu hin taane isaan mana qabee citaa bokkaa waan illee dagalee dhoqqee waan ofirratti jiru baattatee adeemudha hooggansa jechuun. Hooggansa jechuun salphaa miti. Dhaqanii barcuma yaabanii taa'u miti. Hooggansa Oromoo inni kun iseen of tuulti. Iseen haasaa jarjarti. Inni Wallagga, inni Arsiidha. Inni Islaamummaa jala deema. Islaamummaa fidanii nurratti dhuudheemu. Isaan Kiristaanummaa akka godhanii nurratti dhuudheemu. Isaan akkasii jettanii isa gola keessatti waliin jettan sana hunda isaa namni biraa biyyuu isinii wajjin jiraata. Jalqaba kan keessan qabadha. Waltuffii keessaa ba'a. Waltuffattu miidiyaa kana keessaa. Hamma irraa waggaa 7 kan Feesbuukii kana keessa taa'e namoonni tokko warri naan ol jiran Feesbuukii koo fudhanii sheerin godhan. Waan ani godhu immoo daawunlood godhanii dhaggeeffatu. Anarra ijoollee mucaa waggaa 9 naa gadi yoo taate yaadni isaa achirra jiraate fuudheen sheerii godha Feesbuukii korra laala. Nama namni 2-3 jala hin jirre wanti sun yaadi isaa ta'e abbuma isaa wajjin hin fuudhee sheer godha. Yaadi isaa uummata ga'uudha malee namarraa maaliin fuudha? Uummanni Oromoo sammuunsaa tuffii keessaa ba'a. Wal ijaaruuf sagantaa baafadhaa. Wal tuffii jalaa ba'a. Hamma immoo rakkoo jaarraa yeroo biyyi qaroomte yeroo biyyi teknooloojiin goree ganaa gubachuuf deemna.
Gama abiddi nutti qabachuuf deema. Gaafa nuti du'arra caakkaa inni gareen kaan caakkaatti ijoollee naqee asiin isin ijoollee boollatti naqxanii asiin ijoollee mana barumsaa keessaa ariitee haamileen nu dhufu inni kaan yeroo nu kanarra jirru barnoota isaarra jiraatee diinagdee isaa guddifataa jiraatu gaafa deebinee of agarru isaan gama sana gaara ga'anii nuti immoo ganaa waan nyaannu urdaataa karachuu jalqabnu gaafa sana of argitu. Hanga sanatti of eeguu dhiisaatii wal qabadhaa. Duula Abiyyi irratti dhiisaatii ofii keessanii of ijaaraa. Maali yaa uummata Oromoo? Nama beekaa dhibee ani waan hin shakkaa jiru beekumsa Oromoo mataatti dhalate miillatti gadi dhuma. Isa jedhuun shakkii qaba. Riisarchii godhaane. Salphataa jirra. Haree inni kun Oromoo jala yoo goree Oromoo wajjin mari'achuu hin danda'adhee waan itti mari'attu dhaggeeffachuu dhufa. Malee si wajjin mari'achuuf miti. Kaayyoon see maalata atiin miilla keessa galchadhu atiin immoo adeemsa see dhaqiitii ilaali. Inni warri kaan diina godhatee irraa galagalee sitti dhufa. Si keessa ta'a kan keen dhaggeeffata kan warra achiitiin immoo jabaadhaa kun akka jechaa jirti jedhee information kenna. Ati immoo wal taatee waliin galtu wal nyaatta wal kubda wal qeeqxateesse. Kanaafiyyuu eessa ga'uu hin dandeessu. Kanaafiyyuu yaa ilmaan Oromoo yeroo Waaqayyo eef YouTube kanarra nan deebi'ee gara Facebook itti dhufa Ramadaana kana keessa gaafa darbeedhu Ramadaanni yoollee ofii kootillee nama imaanii guutuu hin qabaanne warra imaanii guutuu qabu qalbii cabsuu iddoo hin barbaanneef hin dhumne galatoomaa waan dhaggeeffattanii fi yeroo gaarii qabaadhaa wal gorfadhaa wal sirreeffadhaan isiniin jedha. Salphina guddaatti deemaa jirtu salphina isaarraa toon taane waggaa muraasa booddeessa sanitti dhufu keessaa kan zalaalaman baanetti galee jettu of eeggannoo godhaan isiniin jedha. Nagaadhaan naa tura. Kanumaan jedha yaada koo har'aan dheeressu.